Ashama harka fuune maatii keenya nageenya wajjeesiniif haa ta'u akkam jirtu nuti nagaa jirra. Galanni Waaqaaf haa ta'u isinis immoo akka nagaa nuuf taata Waaqayyo irraa abdii qabna. Akkam nuuf jirtu jiruu simbira maal fakkaatti isiniin jennaa kan biyya keessas biyya ambaas jirtani. Nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jechuu jaalanna. Egaa nuti nagaa keenya galata Waaqayyoo isiniin jenna. Egaa amma viidiyoo biraatiin olitti deebinee jirra. Egaa bal'atummaa qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Egaa akkuma beekamu viidiyoo sammuna kana baay'ee addaan kunnee jirra. Kana torbeen ta'u garuu aduu maali gadiisne ayyaana irratti inni akkasii isiniin jenna. Viidiyoo maayika namaa addaa kukkuttan hundeetan baay'ee keessanu dhuguma dubbachuudhaaf nutti mijachaa hin jiru baay'ee jechuudha. Anis akkuma beekamu egaa gara fuulduraatti amma Waaqayyo jedheetti kalaan jira. Egaa uumaan egaa mucaa ufuu didee kanaaf isin jenna. Egaa kanatti asfaani ara viidiyoo wanta qabadee isin dhufe jechuudha. Iddoo suuqiitan jira hojii bakka hojiitan jira illee kan hojiini. Kanaaf anasii achi lallaalatan maaliif namni natti dhufa waan ta'eef namni natti dhufee dan dhaabaa kanaaf isin jedha. Egaa inni ani ara qabadee dhufe jechuudha. Waa'ee baay'een keessan na gaafatanii turtan. Tokkoffaan waa'ee baankii jechuudha. Lammaffaan ammoo waa'ee diigamsa mana Asallaa. Asallaa ijoolleen baay'ee naan jettan Asallaa diigaa jiran jeeni Asallaa maaliin jeeni oguma Asallaan diigamuu istee jechuudha. Miilana xiqqaa osoo hin ta'in guddaa warra gurgudduma biraatti egaa warra kana akka Adaamaa sanii mana caafii yookiin mana caraqaatii miti jechuudha. Warra kaartaa qabu jechuudha. Maaliif warra kaartaa qabu ta'ee karaarra asfaaltiirra warra jiran jechuudha. Asfaaltiirra hin jiran amma fooqii bebbeekamaa jechuudha. Kan atileetota kan akka Daraartuu kan akka Qananiisaa warri beektan jechuudha. Fooqii isaanii ta'a. Isaan aloonni isaanii asii waan ta'eef egaa kan fooquma hundaa kan baankiin amma baankiiwwan kan mootummaatis nigdi baankii namni baankii daldalaati kan mootummaati miire akkasii baankiin hundumtuu jechuudha. Asfaaltii roona jira waan asfaaltii jechuudha. Akkamii seetan asfaaltii bal'isuudhaa fi gamaa gamana jechuudha. Asfaaltiin jidduu miire gamaa gamana meetira kooshan seenan jechuudha. Kooshan seenanii sanirraan kooshanas san bira warra ga'e hindi gamaa fooqii ta'ee baankii ta'ee wannumtaan hafe hin jiru jechuudha. Qalamiin dibamee jira milikkita. Deebisee immoo kan biraa kan wanno usti keessa warra keessa jechuudha. Fakkeenya akka warra caafii minaaminarraa hin xunne ganaadha kan inni hin beekamne. Inni ganaa kana obbo Shimallis Abdiisaa guyyaa gaddaa dhufanii murteessanii deemanii egaa baay'ee tokko diddiiganii gabaas ta'ee wannumti hin jiru. Amma wanni isaan balleessan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Mootummaan baay'ee tokko rakkisaa jira jechuudha. Maaliif hiyyeessa hojjetatee buluu hin danda'u. Hiyyeessi yoo sharaan bunaa jabanaa akkasumas mana nyaataa sharaan baay'ee kan hojjetu baay'ee jira. Akkuma beektan namni naagaarra hin jiru. Bakka kamittuu irra caalli sharaa gurraacha ta'e sharaa kaawwan fayyadamee akkasitti hojjechaa jira jechuudha. Kan qabu immoo qorqoorroodha. Qorqoorroon takkittiin luukiin tokkichi birrii bajaa fi minamina amma garuu hin beeku samuun duraa tokko akkasii amma wanni hunduu waddadee jira sanii ol taa'u. Amma qorqoorroo fi onnoon jechuudha. Sharaan bakka hin barbaachisu katamaa keessatti hin argamu jedhee bulchiinsi magaalaa Asallaa karoora baasee jira. Sharaan bakka tokkotti hin argamu. Sharaaf qorqoorroon hin jiraamere barandaa irratti jechuudha. Suuqii irrattuu yommuu irratti tirfii akka roobni roobee akka bubbee fi iqaan balleessineef tirfii goonee rukutamu. Sharaan yookiin immoo qorqoorroo fuulduraan jechuudha. Inni nu kaa'aa jira. Tokkichi sharaan tokkichi katamaa keessatti argamu hin qabu. Barandaa irratti bunaa jabanaa hojjetanii mana nyaataa shaayii hin jedhame buskuuta minamina warra hojjetan isaan laameraan garuu laameraan kaariyaan gurgurama. Kaarii takkittiin jechuudha. Kaarii takkittii gisee kaarii takkittiin dhibba jahamoo basadde akkas
kaaree jechuun beektanii aga geessu innaa kana kanatti yes baay'ee tokko mi'aamaa jira waan hundumaayyuu si jammal diigumsi kunis amma haaftaamis ta'an jarri garuu mi'aama baay'ee tokko jira. Innaa hin ulfaataa keessa diigaa hin jiranii kan asallaa asfaaltii irra diigaa jiran asfaaltii irra dakaa kaasanii hin beektanii warri beektanii dakaa fidanii aga eessatti yuunivarsiitii Arsii jechuudha. Inni akkasumatti asfaaltii qabatee bu'aa gadi bu'aa akkasumatti zooraa akkasumatti deema jechuudha. Innaa kanaafiyyuu malee keessa bakka kanoo xiqqoo akka yeettiin akka keenya kun jiru hin geenye ganaadha inni boodatti innaa kanaaf yaadda inni asiniin jira. Inni biraa immoo waa'ee baankii ilaalchisee jechuudha. Baankiin obboleewwan keenya gara keessa illee na gaafatan waa'ee baankii irratti baankii nama ijoollee biyya hambaa jirtanii birrii asii waraqata asii qabda buukii fakkeenya buukii qabdanii maatii keessan biraa yookiin immoo abbaa manaa abbuma fe'aa ta'u buukii asii qabdanii birrii irratti galfattan jechuudha achi. Birrii amma duraan akkasumatti argachaa turre kan nutis maqaa kiyyaan fakkeenya maqaa kiyyaan ani yoo bana'ee jiraadde maqaa kiyya buukii kiyya irratti galfadha jechuudha. Amma wanta akkasii sun hin danda'amu. Wanta akkasii sun ooggamee jira. Maaliif mootummaan egaa baay'een isaanii baankii gabaa gurraacha irraan ergaa jiranii namni kanaaf hin danda'amu jedhamee jira. Akkam seetan isin kallattumaan jechuudha. Baankii irratti yoo darbe malee namni namaa dabarsee fakkeenya ani yoo achi goddanyoonni kiyya yookiin immoo siistariin kiyya achi haa ergisu buukiin ishee ana bira jira. Ishiin yoo ergite gabaa gurraacha irraan inni immoo yoo tiraansfarmii godha jechuudha. Baankii fakkeenya baankii Oromiyaa yoo ta'e jechuudha. Ani yoo buukiin na bira jiraate irratti guuchisiisuu duraan nan danda'a. Gin amma akkasii wanni akkasii sun hin danda'amu ooggamee jira. Isaatu jechuudha. Duraan amma baankitti onnootu jira waraqatatu jira namni barreessuu hin dandeenye minaamin waraqataan innaa akkasii baankii irratti jechuudha. Amma kun gabaatu natti dhufeetaniifama warra akkasii hin jiranii maal jechuudha waraqata amma yoo baankii kan maqaa tsaafanii akkaawuntii tsaafanii birrii baafachuu yoo kan duraawwan akkasiitii jira jechuudha. Amaariffaanis warra danda'a wanna dandeesseen jechuudha. Ingiliffaan ta'e Amaariffaan afaan Oromoo waan hin jira jechuudha. Nigdi baankii irratti hin beeku malee kaawwan irratti akkasii jira. Ammoonni akkasii sun illee hafee jira. Akkam ta'e kompiitaratu galee kompiitaraan tiraansfarmii godhu. Kompiitaraa tiraansfarmii godhu bakka waraqata san barreessuu nama hin jiru jechuudha. Amma warri hin beekne maal godhu akka kan akka abboota keenya warri barumsa hin qabne akkanii hin barreessanii tiraansfarmii godhanii yookiin akkaawuntiin fakkeenya onnoon hojjechuu dide siistemni gizee baay'ee hin hojjetu hin beektanii Itoophiyaa keessatti neetworkiin gizee baay'ee hin hojjetu marbaati waan badduuf amma onlaayinii irra galchanii fakkeenya 5,000 nan baafadha jedhee 5,000 jedhee akkaawuntii kiyya maqaa kiyya waan hundaa farrame irratti galchee siistemni yoo bade marbaati yoo bade jidduun birri sun onlaayinii irra seenee jira. Birri isaanii booda ani eegee odaame nan gala kan gidii bira hin bulu waan ta'eef booda yoo gizee siistemni deebi'etti birri sun onlaayinii irra jira eenyu uffata warra baankiitti uffata jechuudha. Amma mala akkasiitti deemaa jiru. Bakka kamittuyyuu amma ATM yookiin immoo ATM malee birri sin kennani kuwwan ATM malee birri kennamuu hin danda'amu. ATM affatanii akkasumas waraqanni barreeffamu sun inumaa hin jiru. Duraan baankii gamtaa Oromiyaa irratti hin jira ture. Amma inni safee jira. Gamtaa Oromiyaatis baankiitti kompiitaratti deeffate amma baay'ee tokko dhugaa namni bana baankii kee jechuudha. Kan akka haadholii keenya abbootii keenya kan warri wanni hin baranne baay'ee tokko jannaqamaa jiru. Maaliif kompiitara san anuyyuu gama kiyyaan goroggoru hin beeku jechuudha. Kan akka tokko silkiirra miidiyaarra oolu maaliif guyyaa yoo namni isaanii achi keessatti agarsiisan malee garuu abboonni keenya barreessuu hin danda'an jechuudha. Kompiitara sana achi akka tokko hin jiru achumatti jaba balleessanii deemaa jiran. Innaa waan baay'ee jijjiiramaa jira Itoophiyaa keessatti. Kanas niin jira birriinis immoo birrii baankii kaawwan hin beeku garuu baankii gamtaa Oromiyaa birrii namaa akkaawuntii namaa irratti guutuu hin danda'amu. Qaxxitaa achi baankiirraa baankiitti darbuu qabaa jiranii jira. Akkasii obboleewwan keenya ammas hundaafiyyuu bari kun aga keessaa bahuutti taragaaggaa amma doolaarri waddadee jiramee baay'ee isaanii nyaatamaa jiru. Akkam ammas isin
borra gabaa gurraachaan inni erganii dallaalonni gabaa gurraachaa immoo isinii galchine jedhanii waraqata isinii kennu birriin garuu seenu isaan akka isinii galchaniititti ofii isaaniitiin nyaachuus hin danda'u jechuudha. Ofii isaaniitiin nyaachuu hin danda'amu. Kan nyaatu garuu warruma baankii keessa hojjetan. Innaa kanaafi waan hundumaayyuu qoradhaati ergaa malee zim jettanii hin erginaa. Akkasumas immoo yookiin maatii keessan irratti ergaate maatiin keessan jechuudha. Maqaa isaaniitiin ergitanii isaan immoo maqaa keessanii tiraansfarmii isinii godhu. Baankiin immoo rakkoon isaa baankii nigdi baankii amma fakkeenya Oromiyaa baankii yoo ta'e yoo Oromiyaa qabaadde malee namaa dabarsuus hin danda'u. Yoo ani qabaatin namni ammoo kaasu fakkeenya Oromiyaa yoo qabaate ani immoo nigdi baankii yookiin Awaash baankii yoo qabaate dabarsuuf hin danda'u. Baankiin keenya wal fakkaachuu danda'a. Wal fakkaachuu qaba. Kanaaf kana fakkaata isiniin jira. Namni illee natti feena rabbishaa jira waan ta'eef viidiyoo yeroo biraatan marga isiniif waraabaa. Egaa agasitti nagaanaaf taa'ii sinan jaaladhaa hundumti keessanuu bakka jirtanitti waaqessuun hojii ta'u. Egaa viidiyoo keenya please subscribe nuuf godhaa, like share nuuf godhaa, viidiyoo keenya nuuf guddisaa please. Aga mucaan keenya fuutti kuma ibbal namni kuma ibbalamaa miliyoona 2 seenna jira. Nuti immoo 2,000 seennaa ganaa 2,000. Kuma ibbalamaa jennu 2,000 seenna jennee taaraa jirra. Nu seessisaayii please subscribe nuuf godhaa isiniin jira. Kan laalu garuu viidiyoo nama hedduu gin like hin gootan. Viidiyoon keenya isinitti hin tolle yoo isinitti toluu baate jechuudha. Viidiyoon keenya rakkoon isaa maali seetani marbaati mana keenya jechuudha. Baay'ee walal hin godhu. Maaf akka ta'e emoji akka ta'e ani bilbila irraa ta'e hin beeku. Viidiyoon keenya akka viidiyoowwan kaawwanii walal hin jedhu baay'ee. Akkasumas nuti fiilterii moo maalii jira san fayyadamnu jechuudha. Normaaluma qulqulluu bishaanii niqannee nu akkama bishaanii niqaddeetti hin jira qulqulluu fayyadamna jechuudha. Innaa kanaaf viidiyoo keenya please subscribe nuuf godhaa, nu guddisaa Oromoo keenya. Nutis immoo hundumaaf go'aa jirra waan ta'eef ol guddisna. Sabni biraa ol guddisa dhugaa dubbachuudhaaf ji'a 2-3 keessatti 100 wayii seenanii keenya garuu hin jiru. Kanaaf maaliif hin taane keenya illee guddachuu qabnaa nuti isiniin jenna. Egaa kana fakkaata nagaa nuuf ta'a. Bye bye.